haadhaan ukkaamamnaan heerumanni isee marattafamu. Heerumanni isee marattafamu. Lakki heerumni kee rabbi irka jiraa bar. Rabbi sii dabarseera. Tarii sababaadhuma niqaaba uffachuutiin nu barbaadamuu malaa bar otoo uffatti. Sababaa qullaa deemuutiin isiin kun waan qullaa deemteef qabdi fedhii lubbuu ofiitii jetteeti qullaa deemaatti jechuudhaan namni sirraa fagaachuu danda'a bar. Yeroo asiin lakki heeruman nabaa jettu asiin lakki heeruman nabaa sanatti fiduu qabda. Maaliif jennaan nama niqaabistii barbaadu jira kaa. Kanaaf fedhii lubbuu guutuun dhukkuma qalbiiti kunis. فهذا المرضان عظيمان. qophoftaniittu maasha Allah ofuma jedhame mata duree tokko guddaa ahammiyatul umr washabaab barbaachisummaa jiruu ofiitii fi barbaachisummaa dargaggummaa dargaggeessummaa jiruu kana keessatti akkuma dheengaddaa haasofne namni sabiyyii ta'ee jiraata, dargaggeessa ta'ee jiraata, manguddoo ta'ee jiraata, ga'eessa ta'ee jiraata. Akkuma san umriin namaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala erga nama khallaqe jiruu namaa kaa'e. Jiruun kun umrii jedhama. Umrii hammam jiraatte, umrii hammana jiraate, waggaa hammana, waggaa 30, waggaa 20, waggaa 40, waggaa 50 jedhamee haasa'ama. Kanaaf tokkoffaan ahammiyatul umri barbaachisummaa jiru Rabbi subhaanahu wa ta'ala akkana jedhani guyyaa qiyaamaa yeroo miizanni dhiyaatee qormaanni dhiyaatee warri badii hojjete gara ibiddaa deemee warri khayrii hojjete gara jannataa deemee jedhu booda warra yakka hojjeteen warra umrii jaraattiin fayyadamiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedha awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. رب سبحانه وتعالى جروحنا كيستي اسمين جرات شفنيان بيا الدنيا أتموچا إنه وقا قراني إنه وقا دبدما إنه وقا صدما إنه وقا جاتما إنه وقا ترباتما اسمين جرات شفنيان umrii keenyatti fayyadamuudhaaf Rabbi gaafii waan nu dhiyeessuuf guyyaa qiyaamaa keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala isinin jiraachifne an biyya addunyaa keessatti. Guyyaan qiyaamaa sichi as deemu kuni eenyuuf uyyi beekaa ijoollee sabiyyiidhaafis nama guddaadhaafis. Akkana jedhani rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam umriin ummata kootii ما بين 60 و70 وما يدو جاتما في ترباتما يدو جاتمي وهجراتو كان كيستي غافا وقاتوكو لفر كافمي المنما الدنيا تسمع الراكاسي واتلكاو جمري راجتشو نمني عمرين سا وقا كود اشنغ يما يوكان جاتمتي غم قبري ديمو تي وقا مي قتا في جچو وقا فرتميشن وقا فرتميشن تابيف جچو اسميه ادا تبديت وقا جاتما كان جرات يوتي وقا فرتميشن تسيف وقا دبدما كيسيت يوتي وقا فرتمسيف نمني وقا صدما وصدما تابيف جچو kanaaf namni bashannana jiruu kootiin fayyadama ijoollummaa kootiin fayyadamu wanti jedhamu hin jiru ijoollummaa ofiitti fayyadamuun quraana hadiisaan bulanii akka rabbi nama ajajeen jiraachuutu quraana hadiisaan bashannanuun kanaani malee fedhii lubbuu guutuudhaan miti bar guyyaa qiyaamaa keessatti rabbana akhirna na'mal saalihan ghayra alladhi kunna na'mal jechuun wanti jarri hawwanu namni gaafa du'e wanti inni barbaadu biyya addunyaatti as bee waa qaroo barbaada beeka namni hadha waa qaree waan baranne jiruu isaatti hadhan fayyadamne khayriin hojjenne hin salaanne hin soomne bashannanuma lubbuu isaa keessa namni ture
قاف آخر آجه وان آخر أنت أرجع ماله يا ربي أتو دعاء كن يكنا أشنو بتدني أتشنو جيبسته جرو بريدو جران نجرانيتي قاف دوتي اتلو في هو جران وانت كن نهندت تلفوراتا نهندت تسبوراتا قاف ننت أسبه فالأمر خطير جدا دبين جبال حتى عمري كان يتفيدمون دركما ijoolleen maa keenyatti fayyadamuun dirqama hin deema waan ta'eef atiin barreen gaddaa waggaa 11 hadhamee waggaa 12 jarri barreen gaddaa waggaa 14 hadhamee 15 warri barreen gaddaa waggaa 16 hadda 17 hin deemaara jechuudha al-umru umriin hiya sa'aat umri jechuun kun sa'aatii kana ساعتي دي ما تكن فكل شيء يزيد بالزيادة وهند جلن وات دبلمنان هند بلما دي مجلن إلا العمر عمري ملي عمري المنما فكلما يزيد ينقص هم ما دبلوني كان سادم ورّي وقا كنا شنك يما عمري كيسا جرى وقا كنا شنك النسير راجتشو أنا من دي باري لا تبتيزين قد دي ما تيجون ورّي وقا فرتما قيو ورّي وقا فرتما قيو عمري سارا وقا فرتما جي ميرا هم يفتن بيكم تيجون ايسينو إن كان نسي من دبا تيجون إن كان نسي عمري سارا كناف عمري كوني نيجاتيفي لكارا مالي بوزيتيفي قد لكارا مالي لكانجو كناف جرو كين جاتي فايدمون ijoolleen maa keenyatti fayyadamuun quraana dafnee qara'uun kitaaba dabalachuun adaba eeggachuun rabbiin sodaachuun umrii ofiitti fayyadamuun kana barbaachisaa jechuudha. Umriin kun dinqiidha. Eejoon maaltu biyya kana isin fide amma biyya addunyaa kana? Rabbi ergaas baatanii boodan jiraataattu akkamitti jiraataattu maaltu isin jiraachisaa? Rabbi isin jiraachisaa. Garuutti fayyadamattu warri amma yowwanaatti quraanotuma qara'u quraanan barre kitaaban qara'ani umriin isaa deemaaru maaliif itti fayyadamuu dhabeettanii yaadu isatu xiyyeeffannaa hin kennine wayiif kanaaf akkuma waliigalaatti umriin namaa itti fayyadamamuu qabaa. erga dhalatanii addunyaattis ba'anii rabbi ijoollee dhayireen niisu guyyaan qiyaamaa guyyaa ilmoon fayyaa awwaalamte isiin xiqqoon jaahiliyyaa keessa awwaalamte yeroo ammaa keessas warri badii hojjetee ilmoo darbee boollootti darbaaru baay'ee jira. warra shinti beetii buusaaru jiru haraama hojjetanii haraama irratti haraama hojjetu warra lubbuu ilma namaatiin taphataa'u lubbuu ofiitiin taphatee jarra akkasii sunis irraa gaafatamuu taa'u mucattiin boollootti darbamte sunis gaafatamuuf teessi maaltu si darbate bi'ayyi dhanbiin qutilat maaliif ajjeefamte yakka maal hojjette jedhamuudhaaf guyyaa gaafatamtu. Kanaaf namni kun umrii qaba umrii isaatti fayyadamuu qaba erga jennee booda kana keessa umriin itti fayyadamamuu qabu umrii dargaggummaati. Ahammiyatu shabaab umrii dargaggummaa barguyyaa qiyaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa umrii namaarraa utuu gaafatu akkamitti jiraatte jedhee gaafata. Dargaggummaa namaarraayis nama gaafata rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Isa kanaafi dargaggummaan dargaggeessummaan kan dhiiraa ta'u kan durbaa ta'u rabbi irraa nama gaafata waan ta'eef hadha yeroo qaban keessatti itti fayyadamuun dirqama. Sagantaan barbaachisummaa dargaggummaa jedhu kun immoo wanti inni filatameef waa lamaaf iccitiinsaa guddaan waa lama. Tokko fataratu shabaab fataratul quwwati wan nashaab yeroo ishqii yeroo gammachuu yeroo humnaa yeroo giidoo namni waa hojjechuudhaaf barachuudhaaf sammuu qabu sammuun isaa qulqulluu ta'e waa hojjetu waan ta'eef isiin durbaa inni dhiiraa
yeroo umriin isaa dargaggummaa keessa jiru waa hojjechuu qabaa jedhameeti yaadama. Tokkoffaa kana umrii dargaggummaatu umrii gammachuutii fi dandeettiitii fi akkasuma waa tokko raawwachuu irratti ijoollee nama umriin jaraa waggaa 15 ol amma dhaqee 40 gahutti umrii hedduu namaan kanaatu waa hojjechuuf waa raawwachuudhaaf dandeettii qabaa jedhama. Tokko kana. Lammaffaa yeroon dargaggummaa yeroo ijoollummaa dhaqanii mumayyiz ta'anii bira dabarfatan booda yeroo الشباب فترة الشباب معرضة لكثير من الشواغل waan hedduu nama butuudhaaf nama shaagaluudhaaf dargaggeessa durba shamarranii fi dargaggeessa butuudhaaf waan karaarra kaa'amee jiru baay'ee isaa jira. Durba butuudhaaf dargaggeessis hin butama. Durboo dhoksaadhaan jira butaan waan nama bututu jira. Butaa ma'anaatu jira. Wantoota qilleensa irratti nama butaaru baay'ee isaa jira. Aslaalaa joon gaaga'amoo rakkoo guddaa isaatu namatti dhufuu danda'a jechuudha. Rakkoon namatti dhufu baay'een isaa irra guddaan isaa kan qalbiitti namatti dhufutu jira, kan jismiitti namatti dhufutu jira, akkasuma rakkoon isattis dhufu baay'eetu jira jechuudha. Akhbaarun fi hayaati shabaab, akhbaarun fi hayaati shabaab, rakkoo jiruu dargaggummaa keessatti namatti dhufuu danda'u. Tokkoffaa ashubhaat, ashubhaat hin qabattu kan tokkoffaa mata duree isaa rakkoo jiruu dargaggummaatti namatti dhufuu danda'u. Akhbaarun fi hayaati shabaab, ashubhaat jechuun wal namatti fakkaachuu, wal namatti fakkaachuu beektuu ijoollee, wal namatti fakkaachuu yeroo ijoollummaa kana keessatti waa baay'eetu wal namatti fakkaata jechuudha. Yeroo garii gaariin ajaa fakkaata, yeroo garii ajaan gaarii fakkaata, yeroo garii hojii bareedaatu hojii ajaa fakkaatee dhufa, yeroo garii hojii ajaatuyyii hojii bareedaa fakkaatee dhufa. Kun immoo gara shayxaanaatiin فهذا هو الذي يوحي الشيطان إلى الإنسان kun waan shayxaanni beeksisa gara aqlii namaatti godhee aqlii namaa ittiin bitu keessaa shubhaadha. ولذلك تجد كثيرا من الشباب قد يعاني من بعض الوساوس أو الشبهات وهذا مرض. يرو غري درغغيسي شمران غرين كتاب قرا فتاوا بردا غافا جرمين اشي جرو غرو بك برا جرو اي سرغان جندان شيطانة واتي فكيسي وحي تقولي وحي ربي ديساني وحي شيطانا هردفاني بك برا اولارو asii nagada jedhanii gabaataraa dhaqaniiti bakka waatti nagada dhaqanii jilbaaba jaraa baasanii gurdii uffatanii diinii gurgurachuudhaaf shayxaanni beeksisatti godhe. Maal godhe? Lakkii uffata dheeraa yoo uffattee deemte namni waa sirraan bituu jedhaan. Akkam sirraan bitu? Maal gochuu qabda? Gurdii uffachuu qabda. Yoo rifeensi kan kee mul'ate malee akkamitti gabaa keessa deemtaa jedha. Mee bicuuruma si asirraa mul'iseedhaan achi saaqeedhaan dhahaa tokko mul'iseedhaan yeroo tokko hin jiru wanta akkasii ijoollee dhahaa tokkitti mul'isii jedhaan dhahaa tokkitti. Sana dura garuu mataa kan kee furdisii dhahiiti iskeerbii haphii uffadhuuti mataan kan kee keessaa na mul'atu jedhaan durbaan. Eenyu akkana jedhaan? Eenyu akkasiidhaan ijoollee? Shayxaana bar shayxaana asiin iskeerbiin haphii dirra buufamaa. Mataan dhahaan mul'ataa deema gabaa keessa. Ai isiin kun mataa qabdi jedhaan inni kaanis.
ilaa sii kana joon dudduubbeedhaan wal agarsiisu gaafa kaanitti dhufanii soo waan raabituu barbaadu ati eessaa jedhuun ati eessaa dhuftee eenyutu erge jara jamaa shayxaanaatiin hum jundun min junuudi ibliis wataddara ibliisaat itti dhufu gaafa itti dhufanii hadhaa irrumaa waa bitanii gaa waa tokko rakkoo qabuuti jedhanii akkuma siin jettin irraa bitatanii deemuu jechuudha. Sana booda guyyaa lammaffaa gaafa itti dhufanii silkii qabdaa jedhuun ay kan godinyaa kootii malee ani illee qabu nan bitadha fuulduratti jetti isiinis. Isin waan jiru wanta akkasii joon kan godinyaa kootii jira jettee kan godinyaa kennitiif jechuudha. Otuma jedhamuuti shayxaanni gaa karaa ittiin umrii isii ittiin fayyadamne keessaa baaftee karaa hin taanetti galchiteeti bowwaa keessa buuftee kaatee gaafa inni dhaqee gurbichi wataddarri shayxaanaa sun itti taphatee waan barbaade godhe boo'ichi gaafa siqa namtichi maal jedhe innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun musiibaadha kun eessarraa ka'e fahaadha min maradi alqalb ashubhaatu huwa maradu alqalb dhukkuba qalbiiti fahaadha إذا لم يعالجه بالعلم والمعرفة وسؤال العلماء فإنه خطر قد يودي بإيمان العبد المنما وكما كان الرأي في نكمن يقول لكيسني تبيتي نمني إسلاما كان توقبو أكمتي نما بكي ديمون يادتك إني نما بكي ديمو في جيتشك قلنا ديمي نما جيتشك قلنا ديمتات وفي يتين فتو inni qullaa deemaatu kun namaaf miti uffachuun si fayyada qullaa deemuun nama fayyada waan si fayyadu moo waan nama fayyadu hojjechuun irra bareedaadha waan of fayyadu kanaafi dhukkuba kana irraa hakkamachuudhaafi waswaasa akkanaa natti jira akkamiin irraa fayyaa jedhanii gaafatamuu qaba. Dhukkuba maaliif innaa isaarra kun dhukkuba qalbii. Dhukkuba qalbii maal jedhamu? Shubhaa jedhamu. Shubhaa jechuun maal jechuudha? Waan namarratti wal fakkaatu jechuudha. Akka irraa eeggatamu inni tokkoffaan a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhamuu qaba. Yeroo kam? Yeroo shayxaanichi dhufee akkana godhe qalamii dibadhuu ba'i hidhii keetti waa dibadhu mataa kan kee akkana godhe uffata kan kee gabaabsadhu jilbaaba kan kee baasi bahu hamma yoomitti of kaamsaa deemta kun waswaasa eenyuuti alladhii yuwaswisu fi suduuri innaas qul a'uudhu birabbi innaasi maliki innaasi ilaahi innaasi min sharril waswaasil khannaas jechuun isa qalbii namaarra dhaqee waraanu sana jechuudha eeboo isaatti darbatee qalbii kan kee waraana yuwaswisu fi suduuri innaas min aljinnati nama qofaa miti jechuudha. Shayxaanicha jinnii qofaa miti jechuudha. Namarraa isira. Intal maal ati sabiyyii miti uffata isa kana maal gochuu ittiin of kaabsitee deemtu. Hin jettu nam tokko. Hin jedhuun namumti guddaan haadha isinii ta'u isinitti dhufee salaamu alaikum jettuun miti isin. Wa alaikum salaam. Intal akkam bareeddallee silaa maaliif immoo umrii kanaan of kaabsitee deemta siin jetti. Akkasitti hin jettu joo. Jarrilaa shayxaana namaa jedhamu jarri suni jedhame shayxaana eenyu jedhamu shayxaana namaa jedhamu jarri umrii kanaan maali mataan kan keessa duraa dhumooti akkanatti of kaamsitee deemte akkamitti ta'a jirti moo jirtu yoo dubbiin kun kanaaf wanti kuni a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhamuu qaba isa qalbii namaa waswaasuun isa dhufee afaaniin namatti dubbatuunis immoo keessatti a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhamee nama akkanaatiin wal quunnamamuu qabu jechuudha irraa fagaatamuu qaba. Akkasuma akkami kanaaf waswaasii kanarraa rabbi nu haa eegu. Tokkoffaan wallaansa dhukkuba kanaa tokkoffaan hikiminnaa dhukkuba kanaa maalinni a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jechuu. Lammaffaan al-ilmu naafi' barnoota barachuudha. Quraana barachuudha, hadiisa barachuudha, gaafachuudha, shari'aatti dhiyaachuudha, shari'aadhaan fayyadamuudha. Lammaffaa maaliin jedhe?
العلم النافع برنوتا نما فيد دنيا في آخرات خلاف فيحرص الإنسان على معرفة القرآن والسنة وعلى مجالسة العلماء نما قاري وجن جراتشو نما بيكا وجنين تاو وجن أولو نما شيطان الرافقاتشو نما قاري قد دنيا قاري فلتني علمي بريدا برتني شيطان كان الرا مغنفتني جنان جراتشو دندا كرانا كمامو دندا كن كنيني سات لكمسا أكما يوكان غاغاما ركو جرو درغغوما كيستي نمت دفو كيسا إني لما فا الشهوات فدي لبو كن امو وان عقلي إلما نما تررو قلبي الربوه أكما قلبي تهيتي غرا عقلي تراوتما إنما سن إن كن امو ما يتعلق بحركة جسم الشاب وقوة حيويته فإنك تجد الشاب معرضا للافتتان. طب يا علمنا ما ترى نكون امه علمنا ما أممان وافدوا رت خلقنا أمماني فدوا رت خلقنا أما جو إنما سبيجي برت سيدربا سيدرا دربا عمري مسي تكو مميز وقا تربا وقا سديتي برت وايفود أيرما يوهاسان يلفت بدي جو يلفت بدي يلادي وايفود أقافانا كل فاتي كرجل مالي وايرما أقافاسان كل فاتي كرجل مالي أمماني سيكه سجرا وايفود وايرما بيتي يجو سبييرمتي إنكم دربي ما من فتاة إلا ولها عمل للزواج درب ما فيدي هتاتو أنيون هتاتو نمني هيرو من بربان ننجو نمني هيرو من يان أبدا خلق منجو ما من رجل إيرا فيدي هتو إلا وله عمل للزواج فدي فودا يوقبات مالي أبدا ننجو غارو نمني غارين سبرادا نمني غارين سردمادا نمني غارين دفي فودا dafee heerumaa namni gariin immoo akka carraatee hin tura kanaan wallaba kanaan walitti rarraa waa'een shahwaa waa'een fedhii lubbuu warri uffata baasan maaliif baasanii yoo jenne wanni jarri uffata baasanii fi durba tahee wanti jarri uffata ofirraa baasanii qullaa deemaaranuu maaliif yoo jenne fedhii lubbuu guutuudhaaf nafsiyyaa jiraatu waan barbaadde wayii qabdi. Morri ni qaamee dhachuuti maaliif jabeeytu fedhii lubbii guutuudhaaf yoo ni qaamee dhadhe an eenyutu na argaa maal an ukkaamamnaan heeruman niisee madaddafamo heeruman niisee madaddafamo lakki heerumni kee rabbi irka jiraa bar rabbi sii dabarseera tarii sababaadhuma ni qaama uffachuutiin nu barbaadamuun malaa bar otoo uffatti sababaa qullaa deemuutiin isiin kun waan qullaa deemteef qabdi fedhii lubbuu ofiitii jetteeti qullaa deemaatti jechuudhaan namni sirraa fagaachuu danda'a bar yeroo asiin lakkee heeruman nabaa jettu asiin lakkee heeruman nabaa sanatti fiduu qabda maaliif jennaan nama niqaabistii barbaadu jira kaa kanaaf fedhii lubbuu guutuun dhukkuma qalbiiti kunis fahaadha almaradaani caziimaan dhukkubni kun lamaan dhukkuba cimaa dargaggeessaaf dargaggeettii halaakee diinirraa dhabamsiisee jiruu jaraa keessatti hongoodhaaf saaxilee rakkoo addaatiif jara saaxilee keessaa dhukkubni kun lamaan cimaa ture jechuudha. Fedhiin lubbuu kun egaa jalqaba irratti waa'ee fuudhaa, waa'ee heerumaa, waa'ee heerumaa jenne malee kana qofaa miti. Lubbuun waa danuu barbaaddi. Dhiirri otuu durba kana ziyaaree, dubbisee, dhungatee, wajjin jiraatee barbaada. Durbinis akkasuma. Kun immoo haraama. Waan ittiin qalbiin dhukkuba qalbiiti bara fayyaa miti dhukkuba qalbiiti. Qalbiin akkas yaaddu dhukkubsatteetti jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Rabbi Qur'aanaan dubartoota Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhunna ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض haasaa gadi qabdanii dhagaattu joon haasaa gadi qabdanii sagalee wayii qalloo wayii akka haasaasu wayii gootanii sagalee keessan qayyartanii hin haasa'inaa jedhe eenyuun jedhe dubartoota isaaniitiin jedhe maaliif jennaan
فيطمع الذي في قلبه مرض اسن كجيلا إنه إني قلبي ساكيس أكم نجو أكم إجماني أكم شهوات أكم فدي لبو نمني قبو أي سيغنة kanaaf achumarraa fudhatamee dubartoonni hundi sagalee jaraa qayyaranii haasa'uun adabaa miti jechuudha. Sagalee noormaalii haasa'amuu qaba. Gadi qabamee abal abal sagalee isiitii miti. Maaliif qayyaruun barbaachise beektu isiinis isii keessa waan jira. Akka qalbii nama waa maaruu kana yookaan immoo itti haajamaaruu kana قلبي ساحتو داف سغلين قيرمه فهذا حرام 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 اكون والسبين والسباتي اولئك هم البذيسات ولينبدوركم ولينبدورا انتو يا رب نيجي يا رب نيجي اكسمت جيرنس اوف جيره درب مارغچو يرون يا النساء واي دربات التانسي واي دنيات waalamaan kana kan nama fixaaru duniyaadhaaf dubartiidha. Kanaafi dhukkuba kanarraa baraaramuu qabna. Akka dhukkubni kun nun halaagne nun balleessine bareechine eeggachuudha qabna jechuudha. Yaa Rabbi nu eegi. Isinii galaaraa joon. Fakayfa yucaalaju maradu shahwa. Akkamitti immoo hakkamamuu danda'a dhukkubni fedhii kun fedhii lubbuu barattoota keenya fedhiin lubbuu kun dhukkuba moo fayyaadha jenna dhukkuba jenna duniyaa jaallachuun wama lubbuun feete hunda raawwachuudhaa barbaaduun haraamallee yoo ta'e wanti halaalaa ka garuu halaalas ni feeti haraamas ni feeti kan dhukkuba ta'e isa haraamaati isa waan rabbi haraama godheeti. أكمت محكمما فهذا المرض مرض في منتهى الخطورة أكما جاجا أما قدار مرانجو كيسا إسا تكون أكمني نما هلاكو كيست نما بلسو كيست ربي والنما الأبسيسو كيست نما والأبسيسو كيستي أكمني أكما كنا وليدا هنجرو جدا maaliif dhukkubichi kun jabaa ta'e dhukkuba maqaan isaa maal jedhamu irra jirra ashahawaa fedhii lubbuu inna an-nafsa la'ammaaratun bis-suu'i illaa man rahima rabbii isii hamtuudha sababaan isaa sababaa danuudhaaf tokkoffaa shiddatu thawraani al-ghaziirati inda ash-shaab fedhiin namaa kaka'umsa guddaa kan godhu yeroo dargaggummaati. Lammaffaa wantoonni fedhii lubbuu kana irratti nama kaasanu shayxaana jira, shayxaana namaa jira, addunyaa jira, birrii jira, waa baay'ee isaatu itti nama kaasa. Dhukkubichi kun gargaarsa qaba jechuudha. Gargaarsa ittiin nama seenee humna horatu qabaa jechuudha. Kanaafuu akkamitti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhukkuba kana hakkamuudhaaf kaa'e yoo jenne tokkoffaa irratti ija ofii gadi qabachuu karaa godhe shari'aan. غض البصر فهذا مما يعالج به هذا المرض وأنكم نكون اتناكم مرة وعندت إجا في فنسو جيسو نكم تشكون يساق قلبي الرتاع نكم قلبي نكم فالعينان إجل مانجران أبوابان بابان للقلوب إجل مان بري قلبي تيجران بري لما كان قلبي لا خام نكم قلبي يسانغلا إجانغلا إجل ما كن إيقامو قبا يجود رسول ربي صلى الله عليه وسلم dhiirri jedhan namni fuudhee warra manaa qabu yoo ijji isaa ka'ee dubartii bareedduu irra bu'e ay isii kanan jedhini jedhan achumaan ija isaa gadi qabatee anis manaan qabaa ofitti himuu jedhan dubartiin ma akkanaan manaa qaba anis jedhee ofitti himuu jedhan ija isaa duukaa naannessee laalaan oolini jedhan hattaa inni manaa qabu jechuudha. Fahada waan ittiin qalbiin namaa dhukkubni qalbii kun hakkamamuudha. Qalbii kanatu
dhukkubarraa yoo nagaa ta'e malee waa hojjechuu hin danda'u. Falquluubu qalbiin immoo gama biraatiin hiya wi'aa'u Allaahi fi ardi. Qodaan rabbi dachii keessaa qabu qalbiidha joon. Qodaan kun eegamuu qaba. Bakki waatti nammaaru, bakki rabbi ilaalu qalbiidhaan. Yeroo dargaggummaa keenyaa keessatti yoo qalbiin kun bade ganaan fayyu harfiin alifitti bade alif laamatti hin qajeeluu jedhan. Kanaaf alifiin tolfadhaa jenna. Akkuma alifiin tolfachuun barbaachisaa yeroo dargaggummaa ofii kana qalbii ofii bareeffachuun dirqamaa jechuudha. Maaliif qalbii kanatu qodaa maaliiti jenna? Qodaa rabbiin dachii keessaa qabu. Akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhan inna allaha laa yanzur ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanzur ilaa quluubikum wa a'maalikum. Aslaaliga rabbi jismii keessan furdina isaa, qallina isaa, footoo keessan gurraachina isaa, diimina isaa, magaalummaa isaa rabbiin ilaalu. Kan inni ilaalu maanni qalbii keessanii fi hojii keessanii ilaala rabbiin jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dhukkuba kanarraa akka qalbiin fayyaa taatuuf qalbii keenya eeguudhaaf tokkoffaa irratti maal gochuu qabna? Ija keenya eeggachuu qabna. Durbinis dhiira sakkanaa jedhaa deemuu qabu jechuudha. Ija isaa gadi qabatee bakka hajaa isaa dhaquu qaba. Dhiirrinis bakka hajaa isaa dhaquu qaba. Haala kanaa yoo deemame qalbiin dhukkuba kanarraa hakkamamtee fayyaa taatee jiraachuu dandeessi jechuudha. Wajaa fil hadiis an-nadratu ilaalchi ija gadi qabachuun boodattafummaa ta'eera. Nama ilaaluun dubartii ol baasanii qullaa si ilaaluun akka qullaan si ilaalamu gochuun akka qullaan jaraa ilaalamu jarrinyis of gochuun maal ta'ee jira? Qaroomina ta'ee jira. Kun boodattafummaadha. Boodattafummaa isa durii boodattafummaadha jennee ganne sana uffata qaroominaatti uffisanii nutti fidanii beekamuu qaba. Dhageessanii joo qullaa deemamuun boodattafummaa isa islaamummaan balleesse hambiseedha. Amma immoo boodattafummaa sana qaroomina jedhanii uffata qaroominaatti uffisaniiti ummata islaamaatiif fidan. Finnaan ummanni islaamaa simataara. Kun simatamuu hin qabu. Allahu akbar jedhaa. Simatamuu qaba. Doofummaan uffata qaroominaa uffatee dhufe kun simatamuu qabaama. Simatamuu hin qabu. Kanaafi rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokko keessatti an-nadratu saamun masmuumun min sihaami ibliis man tarakaha min makhaafati abdaltuhu iimaanan yajidu lahu halaawa. Hadiisa keessatti ilaalchi waa'ee ilaalchaa waa'ee ijaarra jirra. Ijji ilaalchi xiyya summii qabu jedhan. Xiyya summii qabu kan shayxaanni qopheessee ittiin qalbii namaa waraanu. Namni ilaalcha kana sodaa rabbiitiif dhiise jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam bakka sana iimaanan buusaafi jechuudhaan kaa'an. Kanaafuu ilaalcha ofii eeggachuun waan ittiin qalbiin namaa hakkamamuu jechuudha. Inshaallahu ta'aalaa faslii boqonnaa gabaabaa booda walitti deebina. Inshaallah daqiiqaa muraasa ni boqonna sa'aatii keenya ilaallee waan hafe ilaallee itti deebina. Ustaazonni keenyas as jiru. Inshaallahu ta'aalaa ammaaf fasl qasiir boqonnaa gabaabaa daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa hin fagaatinaa qalbiidhaanis. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.